Egaa jechuudha akkuma beekamu kanaan durasi isinitti himaa kanan ture waa'ee sharafaa ilaalchise. Sharafni meeqaan akka oolee biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Dubaay, Bahariin, Joordaan, Kaatar, Kuweet, Oman, Turkii, akkasumallee Ameerikaan, Kanaadaa biyyoota kanneen ku'ajaa akkas jechuudha. Kanan irraa isinii haasahaa ture yookiin immoo isin biraan geessisaa ture jechuudha. Egaa guyyaa har'aas haalaan bankiin karaa gabaa gurraachaas moor badaa miti malee daddabaleetiin jira jechuudha. Egaa isiniin biraan geessisuudhaaf qophiidha isiniin jedha yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtootaa fi maamiloota koo nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatanillee nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa akkuma beekamu jechuudha warri haaraa taatan like, share, subscribe gochuun maatii kootti dabalama akka informationii argattaniif jechuudha. Warreen immoo dura na jajjabeessaa jabaadhu ittiin hufuufi jettan immoo asumaan isin galateeffadhaa galatooma waaqayyo guddaa isinaa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Egaa sharafa karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa isinii hima. Baankiitiin isinii hima ammaan dhaggeeffadha. Itti aanseen immoo gabaa gurraachaan isinii hima jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa baankiitiin jechuudha doolaarri Ameerikaan tokko 74.52 oolee jira. Baay'ee humnaa ol dabalee jechuudha. Humnaa ol dhugaa garmalee dabalee akkasumallee Chaayinaa hewaaniidha. Chaayinaa hewaaniin tokko karaa baankii 10.30 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa baankii 46.37 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii guyyaa har'aa 80.60 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa baankii 243.73 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko karaa baankii guyyaa har'aa 20.20 oolee jira. Isa darbe irratti jechuudha. Viidiyoon kanaan dura ejjedha irratti 14 wayii ture ilaa birrii 6 waan ta'e dabalee jechuudha takkaatti. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa baankii 2.20 oolee jira. Inni itti aanu immoo Oman riyaaliidha. Oman riyaalli tokko karaa baankii 193.56 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa baankii 20.44 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa baankii 5.11 oolee jira. Inni itti aanu Bahariin diinaariidha. Bahariin diinaarri tokko karaa baankii 197.67 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaarii. Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankii 53.82 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaaliidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankii guyyaa har'aa 19.89 oolee jira. Baay'ee jechuudha. Baay'ee ol ka'eetiin jira. Egaa kanatti aansuudhaan immoo karaa gabaa gurraachaan isinii hima jechuudha. Innana amma isiniif hime karaa baankiiti. Baankiitiin moor baay'ee dabaltee jira mootummaan jechuudha. Giddu galeessa gabaa biyyoolessaa baankii biyyoolessaa irratti garmalee humnaa ol dabaleetiin jira. Keessumaa doolaarri moor garmaleedha jechuudha. Immoo karaa gabaa gurraachaatillee doolaara irratti garmalee dabalameetiin jira jechuudha. Innaa karaa gabaa gurraachaa doolaarri tokko guyyaa har'aa innaan amma isinitti dhufu karaa gabaa gurraachaati. Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 121.82 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa 131.88 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaa 100
$138.27 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 87.99 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa Awustiraaliyaa doolaarri tokkoon ishee 79.10 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaaniidha. Chaayinaa heewaaniin tokko karaa gabaa gurraachaa 16.84 oolee jira. Inni itti aanu British Poundidha. British Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 156.49 oolee jira. Inni itti aanu Sweden Kroonidha. Sweden Krooniin tokko karaa gabaa gurraachaa 11.32 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait Diinaariidha. Kuwait Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 398.51 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamiidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa 33.17 oolee jira. Garuu warri isinii ergan immoo 31-32 siniin jechaa jiru. Maaliif sinirraa bitanii ka'aniitu gurguruu jechuudha. Akka gabaan jirutti siniin ergan ishii jedhanii. Namoonni baay'een asirraati yoo 31 nuun jechaa jiru, 32 siniin jechaa jiru. Warri kun daldalaatu sinirraa nyaata. Maaliif yoo jettanii daldalaan sinirraa bitee ka'ee bu'aa buufate ammoo geesseeti akka gabaa ittiin jirutti jira. Gabaan ittiin jiru Dubaay Diraamni tokkoon ishii 33.17 jira jechuudha. Saudi Arabiyaan immoo tokkoon ishii 32.40 jira jechuudha. Garuu warri Saudi Arabiyaa immoo maal jedhanii isin harkaa fuudhu? Warri birriin keessan baay'ee ta'e 32 jechaa jiru. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 33 jechaa jiru jechuudha. Yeroo isiniin jedhan isaan tokkooshii 33 yookiin immoo tokkooshii 32 isiniif hin hiran. Akkamitti isinii hiru? Akka gabaan jirutti otoo hin taane birrii baay'ee warri qabdan 32, birrii xiqqoo warri qabdan immoo 33 hiraa jiru. Yeroo isiniin jedhu fakkeenyaaf 2,000 yoo qabaattan 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jettu. Warri birriin keessan baay'ee ta'e 4,000 ta'e immoo 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 jettanii argattu jechuudha. Inni itti aanu immoo Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 33.34 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaaliidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 316.45 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 171.85 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaa 3.68 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaaliidha. Yemen Riyaalli tokko ishii jechuudha 0.49 oolee jira. Xiqqishuudha jechuudha. Inni itti aanu Bahariin Diinaariidha. Bahariin Diinaarri tokkoon ishii karaa gabaa gurraacha 323.20 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya egaa sababa maallaqni hanga kana ol ka'ee fi akkasumallee ikoonomiin biyya keessaa wantoonni biyya keessaa bibbitamanillee qaala'insi biyya keessa jirullee haalaan itti cimaa adeemaa jechuudha. Kanaaf iyyuu boodarra waan ta'uuf egaa waaqatu beeka isiniin jechuun barbaada. Warri viidiyoon koo isinitti tole immoo laayikii, sheer, sabskiraayib gochuun obboleewwan keessan biraan geessisaa isiniin jedha. Yaadaa fi qeeqa gaaffii qabdan koomentii jalatti deebisaa. Barreessadha. Yoon danda'e koomentii jala isinii barreessa. Iddoon dadhabetti immoo viidiyoo isaa as baheetiin isiniif hojjedha jechuudha. Warra gaaffii qabdan warra isiniidha galuu dideef jechuudha. Innaa kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa nagaa naa tura. Isin jaaladha san kabaja.